harka funee kabajamtootaa fi hordoftoota maatii chaanaala Madda Walaaboo Miidiyaa kun Madda Walaaboo Miidiyaa irraa qabannee qabateessaniin kan geenyu oduudha. Oduu waliin kan isin faana turu ana Aanisu Ahmed. Jalqaba irratti hanga footoo oduu. Dhimmi hulaa galaanaa Itoophiyaa maalirra jira? Dhalattoota Eertiraa osoo UK seenuudhaaf jedhanii qabaman. Waraanni Soomaaliyaa lama Al-Shabaab deeggartan jechuudhaan murteen du'aa itti murtaa'e. Kanneen fi oduulee kanneen garagaraa gama keessaniin kan geenyu ta'a. Isin amma dhumaatti akka nu faana turtan kanneen chaanaala keenyaaf haaraa taatan chaanaala keenya subscribe godhaa hamma dhumaatti nu faana turaa isiniin jenna. Dhiyeenya kana walitti bu'iinsi waraana lama jidduutti naannoo Tigraay mudate. Humnoota Tigraay irraa citanii addaan bahan naannoo Affaar keessatti hidhatanii socho'aa turuu eeran. Maqaan hidhattoota naannoo Tigraay jedhamuudhaan maqaa kan moggaafatan yeroo lammaffaaf naannoo Tigraay seenuudhaan haleellii raawwachuu isaanii biiroon haqa nageenyaa naannichaa eere. Haleelliin kunis lubbuuwwan namaa fi akkasumas qabeenya hedduurra miidhaan hedduun gahuudhaas dhaga'ame. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay ibsa baaseen hagayya 3 bara 2017 baaseen haleellii humnoonni kanneen raawwateen lubbuun miseensa humna nageenyaa tokko darbuudhaas eere. Walitti bu'iinsa naannoo Affaarii fi Tigraay jidduutti mudate kanaaf humnoota lamaan jidduutti miidhaawwan hedduun miidhamuun dhaga'ame. Walitti bu'iinsi kunis sanbata darbe irra deebi'uudhaan dubbii ijoo ta'uudhaan miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa ture. Waa'ee kana irrattis BBC Tigraay ajajaa hidhattoota kanneenii Brigadier General Gabra Esgaabeer Bayyanaa gaafate. Akka generaalchi dubbatetti walitti bu'iinsi kun kan mudate obboloota lamaan jidduutti mudate jechuudhaan yommuu eeru dhukaasa kana gara walakkaa sa'aatiitti akka dhaabamuus dhiibbaawwan hedduu goone jechuudhaan dubbate. Biiroo nageenyaa fi tasgabbii naannichaa yeroo lammaffaaf naannoo Affaar bakka Xebeba jedhamurraa kahuudhaas humni kanneenis iddoo san darbee dhukaasa banuudhaan lubbuu nama tokko galaafatuu eere. Ajajaan hidhattootaa kunis akka dubbatetti haalichi gara walitti bu'iinsaa akka hin deemneef hedduu dhiibbaa garagaraa godhaa turuus eere. Kanumaaf gammoojjii Affaar gad buunee kan aduudhaan gubachaa jirru jechuudhaanis ajajaan kun eere. Garuu inni daangaa darbee waan dhufeef sababa saniif dhukaasa itti bannee lubbuun nama tokkichaatis baate jechuun dubbate. Ji'a tokko dursa gara baha Tigraayitti socho'uudhaan dhukaasa yeroo gabaabaaf kan ture yommuu ta'u, Jeneraaltichi uummanni yeroo oomishaa kanatti dhukaasa nurratti hin baninaa jechuudhaan waan dubbataniif dhukaasa irraa dhaabnee garuu naannoo Affaaritti siinee jiraachaa turre. Isaanis naannoo kana dhufanii dhukaasa waan bananiif nutis kan irratti raawwanne jechuun dubbata. Biiroon nageenya Tigraay gareen kun gocha badii gochaa jirti jechuudhaan namoota nagayaa fi akkasumas qabeenya miidhaa jirti jechuudhaan gama isaatiin dubbata. Dhimmi kunis dhimma naannoo Affaarii wajjin waan wal hin qabanneef lolli kun kan gaggeeffamaa jiru daangaa naannoo Affaarii fi Tigraay jidduu akka ta'ee fi akka naannoo Affaaritti mootummaan naannoo Affaar dhimmicha qolachaa kan jirudha. Naannoo Tigraay daangaa Affaarii wajjin qabdu irratti sochiiwwan garagaraa godhaa jiraachuu waraanni TPLF iddoo lamatti qoodamee dhiibbaawwan adda addaa godhaa jiraachuus eera. Humnoonni kunneenis humna TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin kan hoogganamu akka ta'ee fi humnoota dhaabbataa deeggaramanii fi hooggantoota dhaabsisuudhaafis gara Affaar deemuudhaas caaseeffama isaa kana keessaa harka guddaa kan qabu Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akka ta'es eera. Waraanni Tigraay waggoottan lamaan darban keessatti walii galteerra gahaa kan ture. Bulchaa yeroo Geetaachoo Raddaan hoogganamu kanneenis deeggaruudhaafis miseensota TPLF duraanii paartii isaanii akka deeggaraniif waamicha godhaa turuudhaas eere. Sababa kanaanis qondaaltonni waraanaa garagaraa TPLF waraanni kunis akka tasgabbaahuuf bulchaan yeroo naannoo Tigraay waamicha Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliif godhuun isaa dhagahamee kan jirudha. Miseensonni raayyaa ittisaa Soomaaliyaa lama ajjeefamuu murteen du'aa irratti murtaa'eetii kan jiru. Isaanis kaleessa mana murtii raayyaa ittisa biyyaa loltoota Al-Shabaab garee waggoottan 12 nageenya biyyattii tasgabbii dhabamsiisan jedhamuudhaan kan shakkaman murteen du'aatis irratti murtaa'uudhaas dhagahamee kan jirudha.
Lamaan isaaniitis mana murtiitti murteen kan irratti murtaa'e qondaalli waraanaa ol aanaa tokko ajjeesuu fi akkasumas gowwoomsuudhaan waraanota garaagaraa sababa isaaniitiin Alshabaabiin dhumuudhaas gabaafame kan jiru. Hariiroon isaanii Alshabaabii waliin qabanis walitti dhiyeenyaan hojjechuudhaas manni murtii irra ga'uudhaan murtee du'aa yeroo kennu loltoota hedduu gowwoomsuudhaan lola keessatti akka isaan dhuman taasisuu keessattis qooda olaanaa qabaachuudhaas eeran. Loltoonni lamaan raayyaa ittisa biyyaa keessaa duutii irratti murtooyte Muhammad Hassan Bulee fi Adam Ishaq jedhamanidha. Birgeed Saaladdiin Keef kan jedhamuudhaan beekamu eegaa duutii isarratti raawwatame booda shakkiiwwan garaagaraa qorannoo irra gaggeeffameen namoonni lamaan kun keessaan mul'achuudhaas beekame kan jiru. Onkololeessa 14 maqaa haleellii lubbuu namootaa kan galaafate Maqdashootti kan raawwatame namoota 600 olduu kunis harka keessaa qabaachuudhaas abbaan alangaa mana murtichaatis eere. Abbaan alangaa namoonni lamaan kun waraana Alshabaab biyyattii irratti raawwachaa jirtu mara keessaa harka guddaa qabaachuus kan eeran hoggaa ta'u keessumattuu du'aatii namoota bebbeekamoo biyyattii keessaa fi akkasumas hawaasa nagaa irratti namoota tarkaanfii addaa fudhachaa turan harka guutuu keessaa qabaachuudhaas abbaan alangaa kun eere. Ajjechaa ajajaa kutaa 83ffaa Aayid Muhammad irrattis kallattiin isaan kun hirmaachuu isaaniitis eeran. Ajajaan waraanaa yeroo san du'es biyyoolessa Soomaaliyaa keessatti qooda olaanaa fi sadarkaa olaanaa nama qabu akka ta'e eerame kan jirudha. Hulaa galaanaa Seaport Itoophiyaa irratti yeroo haasawamu dhugumatti Itoophiyaan hulaa galaanaa mataa ishii ni qabdi kan jedhu qormaata nama keessatti kan uumu. Garuu seenaa keessatti yeroo hunda hulaa galaanaa fayyadamte kanneenis yeroo garagaraatti siyaasa waraanaa fi waliigaltee biyyoota ollaa waliin gaggeessteen hulaa galaanaa hedduu fayyadamuu isii fi akkasumas qabaachuu isii kan eeramudha. Yeroo durii bara xumura jaarraa 19ffaatti Itoophiyaa keessatti hulaa galaanaa adda durummaadhaan Zeeyilaa fi Barbaraa naannoo Hararirraa galaana socho'u gama Somaaliyaalaanditti akka turte kan qabaachaa turtes odeeffannoon kun kaneeru. Naannoo Affaarii fi Soomaaliyaa kaabaa keessatti galaana adeeniitiin socho'uudhaan daldala Arabaa fi bararoota Turkii waliin gaggeeffachaa turuu isiitis odeeffannoon kaneeru. Naannoo Masawwaa fi Asobitti ammoo Impaayera Aksum yeroo dheeraadhaaf hulaa guddaa qabaachuu fi kunis kaaba biyya Eertiraa harra jedhamtu sana keessatti qabaachaa turus kaneeru. Yeroo Minilik lammaffaa xumura bara 1880 hanga jidduu bara 1990tti bara Minilik lammaffaa Itoophiyaan hulaa galaanaa qabatte keessaa inni guddaan Asab ta'us ni eera. Bara kana daldalli biyyoota ollaa waliin guddatanii Itoophiyaan alaabaa ishii hulaa galaanaa irratti calaqqisamaa turuu isii odeeffannoon kaneeru. Haa ta'u malee bara kana keessatti walitti bu'iinsi biyyoota kolonii Itaaliyaa fi Ingiliz hulaa galaana Itoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa fidee akka ture odeeffannoon kaneeru. Yeroo Haile Sillaaseen bara 1930 hanga 74tti Itoophiyaan Asabii fi Masawwaa fayyadamuudhaan daldala imala waraanaa fi akkasumas walitti dhufeenya biyyoota ollaatii wajjin hojjechaa turte. Shopping Line bara 1964tti kan hundaa'e yommuu ta'u hulaa galaanaa kanaas kan jalqabaa oomishaa fi imaltoota ittiin fa'aa akka turte odeeffannoon kaneeru. Yeroo dargii bara 1974 hanga 91ttis Asabii fi Masawwaan hulaa galaana Itoophiyaa ta'aa akka turanis kan eeramudha. Garuu waraana Eertiraa fi akkasumas humnoota bilisummaa Eertiraa EPLF bara 1990 hanga 91 keessatti Asabii fi Masawwaa to'atan. Bara 1993tti Eertiraan walabummaa isii argachuudhaan Itoophiyaan hulaa galaana ishii dhabde. Booda bara 1993 hanga guyyaa har'aatti hulaa galaanaa dhabuu irraa kan ka'e Itoophiyaan hulaa galaanaa Jibuutii fayyadamuu irratti kan argamtudha. Daldalli biyyoota lamaanii fi akkasumas daldalli boba'aa oomisha gurguddaa gara addunyaatti wajjin wal qunnamsiistu karaan inni tokko kan isiin qabdu Jibuutii qofa. Waliigalteen daldalaa fi geejjiba Itoophiyaa fi Jibuutii gidduu jiru cimaa kan jirudha. Yeroo ammaa kana keessatti immoo Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuudhaaf waliigaltee geejjiba
geejjibaa fi daldalaa Soomaaliyaa Barbaraa akkasumas Suudaanitti ammoo Port of Sudan Keeniyaatti ammoo Lamu Porti waliin adeemsisaa jiraachuun dhagahamee kan jiru. Yeroo ammaa kanas dhimmi kunis biyyoota naannoo Soomaaliyaa keessatti dhiibbaawwan garaagaraa uumamaa jiraachuu eeruudhaan bara 2024 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti iddoon takka yommuu deeggaruu iddoon takka magaalattii keessaas balaaleffachaa kan jiranidha. Rakkoon kunis walitti dhufeenya Itoophiyaa fi mootummaa federaala Soomaaliyaa irratti dhiibbaa ni fida jedhamee kan eegamudha. Kunis faayidaan Soomaaliyaan irraa argattu ammoo hojii geejjibaa fi imala oomisha Itoophiyaa gara alaatti argattu roga investimentiitiin hojiiwwan gurguddaa argachuu fi daandii buufata gogaa fi akkasumas tajaajila geejjibaa guddisuudhaaf bu'aa hedduu kan irraa argatu ta'uu kaneeru. Sodaan guddaan inni jiru ammoo siyaasa keessatti walitti bu'iinsi garee biyyoota lamaanii walitti bu'u mala kan jedhuu fi qabeenyi galaanaa fi lafa irraa falmii bifa seeraa fi akkasumas waraanaan fudhachuu akka hin dandeenyees qabeenya kana fudhattee itti dudumaltee kan jedhu yaaddoon cimaan. Hoogganaan baankii biyyoolessaa daddabarsa maallaqa seeraan alaa ambaasaadar Yuunaayitid Isteetii waliin mari'atan. Hoogganaan baankii biyyoolessaa obbo Maammoo Mihiratu Itoophiyaatti ambaasaadara Yuunaayitid Isteet Irfaan Masgan waliin kaleessa hagayya 2025 dhimmoota daddabarsa maallaqa seeraan alaa to'achuu fi investimentii irratti marii bal'aa taasisan. Marii isaaniitiin ambaasaadar Misgaanaa'uu fi obbo Maammoon dhimma daddabarsa maallaqa daangaa ce'umsaa fi akkasumas bittaa gurgurtaa seeraan alaa ittisuudhaaf to'achuu akka danda'an irrattis mari'atan. Haaluma kanaanis karaa maallaqa ittiin daddabarsan irratti hordoffiin taasifamu irratti kan tumsan ta'uu fi cimsuu fi akkasumas daddabarsa maallaqaa karaa faayinaansii idila addunyaatiin akka raawwatu ta'uu mirkaneessan. Haalota dandeessisuu irratti marii bu'a qabeessa gaggeessaniiti jiran. Kana dabalatee walitti dhufeenya gama investimentii Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteet jidduu jiru fooyya'insa ol aanaa qabaachuu akka qaban eeran. Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa tarkaanfiiwwan qaamotaa fi akkasumas namoota dhuunfaa gabaa sharafa maallaqaa alaa idila addunyaa fayyadame irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu torban darbee irraa kaasee hojiiwwan adda addaa hojjechaa turuun isaanii yaadatama. Qaamota afur daddabarsa maallaqaa seeraan ala raawwatan jechuudhaan kan teessoo Yuunaayitid Isteet ta'ee ifoome irratti ni yaadatama. Dabalatee torban darbe kana keessatti qaamota hojii kana irratti bobba'an Dubaayii fi biyyoota garaagaraa irratti tarkaanfiin cimaan fudhachuu dhagahamee kan jiru. Sababoota kanaan herregni baankii 138 ta'an cufamuudhaas ibsamee kan jirudha. Akka namoota garaagaraa irraa odeeffannoon geessutti Itoophiyaa keessatti daddabarsi maallaqaa akka biyyoota Afrikaa keessaa sadarkaa keessa jiraachuudhaas eeramee lammiileen Eertiraa 15 UK seenuudhaaf osoo jedhanii konkolaataa diilalleessaa keessatti dhokatanii argaman. Lammiileen Eertiraa kanneen konkolaataa diilalleessaa yookaan hufrija kanneen Faransaay irraa ka'uudhaan imalaa turan UK seenuudhaaf wayita jedhanitti argamu AFP'n gabaasee kan jiru. Baqattoonni Eertiraa kanneenis konkolaataa diilalleessaa keessatti kan argaman sanbata darbe yommuu ta'u qorra baay'ee hamaa ta'e akka ta'ee fi balaan kunis isaan irratti uumamuudhaas dhagahamee kan jiru. Namoonni kunneenis diilalla hamaadhaan baay'ee waan miidhamaniif ogeeyyoota fayyaa Faransaay wallaanamaa jiraachuu AFP'n gabaasee kan jiru. Konkolaataan kuduraalee fi muduraalee fe'ee gara UK'tti imalaa ture kun kaaba Faransaayitti boqonnaadhaaf wayita dhaabbatu namoonni kutaa diilallaa keessa turan kunneenis konkolaachisatti iyyanii aangoonni naannoo sanitti argaman dhagahuudhaas dhagahamee kan jiru. Konkolaachisaan haala ture erga aangoota naannoo sanitti ibsee booda poolisii fi ogeeyyoonni fayyaa bakka sanatti qaqqabanii baqattoota konkolaataa diilallaa keessa turan kana baraaruudhaafis tattaaffii hedduu godhaa turaniiti jiran. Baqattoonni 15 kunneen keessaa tokko dubartii ta'uu aangoon kan ibse hoggaa ta'u aangoonni kunneenis baqattoonni kunneen keessaas 4 diilallaan baay'ee miidhamuu isaanii hospitaala wayita geeffamanitti 4 immoo umriin isaanii waggaa 18 akka ta'e jaarmeenii eegumsa naannawichaa eeree kan jiru. Lammiileen Eertiraa kunneen irra caalaan isaanii seeraan ala biyya keessaa bahuudhaan kan beekamu akka addunyaatti yommuu ta'u kunis san keessaa isa tokko akka ta'es eerama. Konkolaachisaa baqattoota kanneen fe'ee ture irratti poolisiin qorannoo humaa akka hin gaggeessinis AFP'n gabaasee kan jiru. Hordoftoota maatii chaanaal keenyaa oduun guyyaa irraatiif qabannee kan hanga ammaa isin dhageessaa turre yeroo hunda oduulee adda addaa kanneen biyya keessaa fi kanneen biyya alaa qabannee gama keessaniin kan geenyu ta'a. Isin ammoo maatii chaanaal keenyaa tahaadha. Chaanaal keenya subscribe, like godhuudhaan akka nu deeggartan gamanumaan isin gaafanna.